daftee ittiin milkoofte jechuudha. Mul'ata qabdaa. Mul'ata sana garuu bira gahuudhaaf halkan baay'ee akkasitti taa'aa buluu si barbaachisa. Yeroo baay'ee itti miidhamuu dandeessa, itti arrabsamuu dandeessa, faana tuffatamuu dandeessa. Mul'ata kee sana wajjin jechaadha. Maqaa keessan eenyu akka taatan dhaloota keessanis akka ta'e eessatti akka guddatan barnoota keessas eessatti akka hordoftan itti himuu dandeessu. Galatoomaa baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Maqaan koo Siidaa Geetaawwan Dastaan jedhama. Ani kan hin dhaladhe godina Shawaa Kabbale Aanaa Wancii ganda Caboo Sasalati jedhamu keessattidha. Barumsa sadarkaa tokkoffaa immoo achuma mana barumsa Salaam Gaattiroo sana boodas gara Haroo Wancii fi magaalaa Walisuutti guddinni koo fi sadarkaa tokkoffaaf barnoota sadarkaa lammaffaa kan hin baradhe jechaadha. Akkasumas immoo digirii tokkoffaa barnoota arkitekchariitiin akkasumas immoo digirii lammaffaa Addis Ababa Saayinsii and Teekinooloojii Yuunivarsiitii irraa akkasumas Lunar International College irraa immoo Project Managementiidhaan Astuu immoo Masters in Advanced Architecture dhaan degree lamaffaa koo isaan kanan baradheera jechaadha. Akkuma yuunivarsiitii baheen Amboo Yuunivarsiitii Walisoo kaampaasiitti barsiisuun eegalee waggaa tokko booda yookiin bara 2012 immoo Addis Ababa Saayinsii fi Teekinooloojiitiin barnoota digirii lamaffaa barachuu jalqabe jechaadha. Isumaan muutoon barachaa jiru bara 2013 digirii lamaffaa lammaffaa Project Managementiidhaan barachuu eegalee. Sababa arkitekcharii yookaan ogummaa gamootiin barachuuf si kakaase maali? Baay'ee galatoomii kun baay'ee gaaffii natti toludha. Yeroo baay'ee anillee baay'ee hubachuu baadhus haati koo yeroo baay'ee natti himti. Ogummaa gamoo ijaaruu yookiin daa'imummaa kootii kaasee wanta kana kan barbaadaa ture yookiin akka fedhiinsaa yookiin dandeettiinsaa kana keessa ture waa kaasuu waa boocuu. Wantoonni kun jalqaba sadarkaa tokkoffaarraa kaasee akka wanti kun akkana keessa ture maatiinis natti immoo sana caala garuu mana barumsa Deejjaas Maarch Geerasuutti sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa yeroo baradhu achitti barnoonni dirooyingiin jira jechaadha. Dirooyingii fi fakkii kaasuu wantoonni akkasii jiru. Boca gamoolee kana qopheessuu wantoonni akkasii turaniiru. Achirratti baay'ee hirmaannaa guddaan gochaa ture. Sanaan ka'ee dura waa'ee arkitekcharii yoo wanti beekuun turre sanaan kaasee dandeettii koo kana ilaalanii hiriyoonni koo ati arkitekcharii galuu qabda yeroo jedhan arkitekcharii waan nuti jedhu iyyuu maal akka ta'e sana booda jechaadha kan inni ofii kootii riisarchi gochuu jalqabe. Sana booda immoo gara Wallaggaa Yuunivarsiitiin deemee yeroon achi deemu barnoonni kun achi jiraachuu isaa nan hubadhe jechaadha. Kanaaf baay'een gammade achi jiraachuu isaatti. Barnoonni kun immoo dorgommiidhaan kan galamu. Injiinaringii gosa baay'ee jira. Dorgommiidhaan kan galamu. Achirra gosa barnoota kana galuudhaaf dorgommii goonee yeroo darbu bakka jireenya koo keessatti gammachuus guddaadha kan inni gammade jechaadha. Sababni isaa baay'een jaalladha, baay'een hawwaa. Gamoowwan yeroo ilaalullee wantoota akkasitti ijaaraman wantoota ogummaa faana wal qabatan kanarratti illee fedhii guddaan qaban ture jechaadha. Adeemsa ogeessa gamoo ta'uu keessatti wantoonni siin qunnaman chaalenjiin jiran maal fa'aatu akkamii irra aantan? Akkuma beekamu chaalenjiin jireenya dhala namaa keessatti baay'ee beekamaadha. Caalattis immoo barnoota kana keessatti barnoota arkitekcharii namoonni baratanis namoonni dhiyeenyaan beekanii kan sirriitti hubachuu danda'u. Mana barumsaatii kaasee akka tujetti mana barumsaatii kaasee chaalenjiin guddaan turaniiru dhiibbaan hedduun turaniiru. Isaan kunis egaa barnootichi baay'ee hin cimaa wanta baay'ee riisarchi gochuu si gaafata wanta baay'ee hojjechuu si gaafata. Achi mana barumsaa keessatti otoo irra fiinillee guyyaa 3 turtee istuudiyoo teessee hojjechuu, diizaayinii hojjechuu, dirooyingii hojjechuu wantoota garaagaraa kana riisarchi gochuu si gaafata. Isaan kanarratti baay'ee yeroo baay'ee ofii keefillee yeroon itti ofiif yeroo dhabdullee ni jiraata. Maatiif yeroo
yeroon itti dhabdullee ni jiraata. Isaan kan hundumtuu chaalenjii turan yeroo mana barumsaa sana jechaadha. Garuu ani waaqayyo na gargaaree chaalenjoonni kun yeroo mana barumsaa ture sana keessatti amma hin danda'e jaalalli isaas waan jiruuf yeroo dheeraa kennaaf hin tureeyyuu egaa chaalenjoonni achi turan barnoota wajjin kan wal qabatanidha. Sana booda immoo achi irraayis immoo yeroo baane kun chaalenjiin dargaggoota baay'ee anas qunnameera jechaadha. Achi baanii directly gara hojiitti yookiin gara ogummaa sana shaakaluu danda'utti bahuu dhiisuun hin jira. Egaa baay'ee sitti fudhachuu danda'a jechaadha. Just ijaaruu gamoo diizaayinii gootu yookiin kan ijaaratti namna maniilee sitti kennuu dhiisuu danda'a yeroo jalqabaatiif jechaadha. Ammallee yeroo dheeraatti kennitee saxaxa tokko yookiin diizaayinii tokko hojjettee hojiin sun illee yeroo lafa illee hin buune ni jiraata. Wantoonni kun akka chaalenjiitti kan turanidha. Garuu amma isaan kun anaaf akka chaalenjiitti miti. Baay'ee isaaniirraa baradheera jechaadha. Kofiikootiitti baay'ee isaaniirraa baradheera. Baay'een isaanii akka hin cimuna godhaniiru. Gaaffiin kee biraa gaheen keessan maal ture piroojeektii wancii kanarratti? Isa kanarratti maybe baay'ee haasa'uu barbaada. Maybe dargaggoota birootiif illee fakkeenya ta'a jedhee waan yaaduufini. Piroojeektii wancii irratti namoonni baay'een hirmaataniiru. Maybe kan koommoo adda kan hin godhe jedhee kan hin yaadu maalinni. Yeroon kan dura si kaase Wallagga Yuunivarsiitii Arkitekcharii yeroon baradhu waa'ee wancii baay'ee kan yaadan ture. Abbaan koo mana barumsaa wancii Gadaam kan jedhamu jira achitti barsiisaadha kan ture. Kanaaf wancii ilaalaatanii kan hin guddadhe jechaadha. Boodes immoo guddachaa yeroon deemee teekinooloojii faana waan biyya keessatti salarrattis wantoota haroowwan akkasirratti hojjetaman yeroon argu deebi'ee wancii yaadaa ture jechaadha. Wancii irratti wanti kun hojjetamuu danda'a waan jedhu yaadan ture. Sababni isaa maalinni wancii amma akkasitti miidhagee kana namni arguu miti. Dura karaan hin turre namoonni jiraattonni achi keessaa daandii dheeraa miilaan deemu, daandii awwaara qabu, daandii dhukkeedhaan guutame dheeraa deemu, tajaajila hawaasummaa, infiraastrukturiin wanti tokkollee achi keessa hin turre jechaadha. Haroo baay'ee miidhagaadha. Finfinneetti baay'ee dhiyoodha. Kanaan caalatti immoo misoomne jechaadha. Yeroo san kun yeroo dheeraadhaaf baay'ee kan gaaffii natti ta'u ture jechaadha. Sana booda egaa ergan barnoota kana immoo join godhee barachuu jalqabee maaliin qorannoo koo hojjedha kan jedhudha. Sana booda wanciitu naaf dhufee jechaadha. Duratti kaasee yaadaa ta'uu waan tureef maatiin kollee baay'ee chaalenjii na godhanii turan. Wallaggaa kaasee karaa Welisoo qaxxaamuree wanciitti deddeebi'ee riisarchii hojjechuun barataa digirii tokkoffaa taate baay'ee ulfaataadha. Haala salphaatiin xumuree wanti jedhamullee tureera. Garuu ani dirqama kan hojjechuun qaba waan jedhuun kaasee fi ture. Kanaaf achi Wallaggaa Yuunivarsiitii Naqamtee irraa deddeebi'ee achitti hojjechaa ture jechaadha. Sana booda egaa riisarchiin sun barsiisonni koos na gargaaranii baay'ee jaallatame. Yeroo sanas baay'ee jaallatame. Qabxii olaanaadhaan ittiin eebbifame. Ergasiis galee Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Welisootti barsiisuun jalqabee. Ergan achirratti immoo barsiisuu jalqabee Turizim Maanaajimenti Dipaartimentiin kaampaasii keenya tureera. Isaan wajjin walitti dhiyaachuudhaan riisarchii kana Turizim Wiik waan jedhamu, torbaan turizimii waan jedhamu isaan qabu sanarratti dhiyeesseef hin ture jechaadha. Yeroon torbaan turizimii kanarratti dhiyeessu baay'ee jaallatamee ture riisarchiin kun hojjetamuu qaba waan jedhu ture. Namoonni gurguddoon achirratti argamanii turanii, namoonni dhalattoonni wanciillee achirratti argamanii turanii. Sana booda egaa riisarchichi baay'ee hin beekame. Oromoo Society of Research irrattis Adaamaa irratti bakka garaagaraa irratti dhiyeessee miidiyaalee gurguddaadhaafis illee dhiyeesseen ture. Yeroo sana baay'ee jaallatame jechaadha. Kun egaa otoo kanaan jiru muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad bara 2012 gara xumuraa dhaqanii bakka sana ilaalanii wanti kun akka gara hojiitti deemamu kallattiin kaawwamee jechaadha. Yeroo kallattiin kaawwamu kana egaa namoonni duraan qorannoo achirratti hojjechuu koo namoonni beekan turaniiru. Pireezidaantii Amboo Yuunivarsiitii duraanii Dr. Taaddasa Qanaa, Dr. Makonnin akkasumas immoo Komishiinarii Turizimii Lalisee Dhugaa beektuu yoo ta'e isaanis baay'ee hin beeku turan waan kanaaf achirratti akka hirmaadhu na godhanii
namoota baay'eetu yeroo jalqabaatiif walitti dhufee hojjechaa ture jechaadha waa'ee piroojeektii wancii kanaa. Isaan keessaa akka tokkotti ta'ee hirmaachuun anaaf baay'ee carraa guddaa ture yeroo jalqabaatiif jechaadha. Dabalataanis immoo wancii irratti hojjetamu yaadni jedhus baay'ee na gammachiisee ture yeroo sanaa. Egaa sana booda dhaabbanni kan hojjetu immoo image engineering ture. Konsaltaantiin yookiin gorsaan diizaayinii fi satata achirratti wixinee kana kan adda durummaan hojjetu kan Dr. Massalaa Ileetiin gaggeeffamu isaan wajjiniin kallattii garaagaraatiin adda dureedhaan achirratti hirmaachuun jalqabee biiroo sana ta'ellee tokkoffaa wancii dhaloota kaasee waan hin beekuuf bakkeewwan tokko isaanii nan beekaa. Wantoota hawwata turizimii ta'an achi keessa jiran tokko isaanii nan beekaa. Inni kun anaafis piroojeektichaafis poteenshaalii ture jechaadha yeroo sana. Haala kanaatiin achirratti hirmaachuu jalqabe jechaadha. Haroon wancii yookaan piroojeektii wancii kutaa maal of keessatti hammateera? Haroowwan wancii egaa yaada jalqabaa keessaas egaa kan inni riisarchii godhee fi kan amma kan hojjetame irratti illee wantoota ittiin of gootiifis wantoonni nu wal qabsiisee jira. Wantoonni piroojeekticha keessatti illee hammataman jira. Jalqabaa kaasee kan riisarchii godheerraas wantoonni immoo haaratti dabalatamanis iddoon ni jiraatu jechaadha. Egaa kaayyoon piroojeektichaa jalqaba irratti maal inni Itoophiyaan egaa maddii turizimii Itoophiyaadhaaf galii guddaadha akkuma beekamu. Kanaaf madda turizimii kana guddisuudha. Madda turizimii kana haala gaariidhaan misoomsuudhaan turizimii galii biyyaatiif akka ta'u uummata naannoo akka gargaaru turistoonni immoo akka itti bohaaran gochuudha jechaadha kaayyoon isaa. Isaan kun turizimii keessatti forces jedhamu, community conservation culture and commerce jedhamu, tokkoffaa dinagdeedhaan daldala ta'uudhaan akkasumas immoo community support gochuudhaan culture yookiin aadaa naannoo sanaa gabbisuudhaan conservationiin immoo uumama naannoo sanaa immoo cimsuu yookiin fakkeenyaaf amma wancii yeroo deemtee dura piroojeektii kana dura haalli qabiinsa naannoo yookiin haalli eegumsa naannoo gaariin turre. Kanaaf eegumsa naannoo irrattis ni hojjeta. Kaayyoon isa kanaa jechaadha. Isaan kanaaf immoo maaltu ta'uu qaba? Akka sadarkaa idil addunyaa irrattis maaltu keessa galuu qaba wanta jedhamu ture jechaadha. Kanaaf isaan kun bakkeewwan gurguddoo afuritti kan qoodamanii isaanis social service warri jedhaman uummata naannoo gargaaruudhaaf kanneen akka mana barumsaa, kanneen akka hospitaalaa isaan kun akka keessatti hammataman. Akkasumas infrastructure warri jedhaman immoo kanneen akka daandii, kan bishaan dhugaatii qulqulluu fi ibsaa isaan kunis akka keessatti jiraatan. Egaa turistiin innaa dhufutti bohaaree akka deemuuf tokkoffaa akka yerootti boqotu sana achi turaa galii argamsiisa jechaadha. Kanaaf immoo accommodation hospitality irraa wantoonni jiru kanneen akka loojii, riizoortii, manneen boqonnaa garaagaraa, manni qonnaan bulaa keessattis illee boqotanii galii qonnaan bulaadhaafis ofiifis maddisiisuu akka danda'anitti kan biyyaafis maddisiisuu akka danda'anitti inni kunis hin jira. Kan biraa immoo sport related activities warri jedhaman ispoortii wajjin illee warri wal qabatanii jiru jechaadha. Isaan kun fardaan gulufuu ta'uu danda'a, yabaloodhaan deemuu ta'uu danda'a. Wantoonni dura turanis wantoonni haaraadhaan itti dabalamanis biskileetaan ta'uu danda'a. Isaan kanaaf immoo wantoonni mijatan bakkeewwan itti boqonnaa kanneen akka picnic observation bakka dhaabbatanii haroo sana irratti ilaalan wantoota kana baay'inaan of keessaa kan qabatu. Garuu fuulduraatti sadarkaa guddaatti isaan kun feez 1 irra warri jiranidha. Feezii hedduudha kan inni qabu. Feezii kanneen biroo irratti immoo internationally touristii mass tourism. Isaan kun eco-tourism jedhama. Eco-tourismiin uummata naannoo sappoortii godhee haala baay'ee naannoo sana hin miineen uummata naannoo sappoortii gochuudhaan jechaadha. Inni kun gabiinsaas xiqqaadha, galiinsaas xiqqaadha. Tourist attraction isaas yookiin namoonni dhufanis muraasa ta'uu danda'u. Dabalataan garuu feezonni taananii jiran immoo maal inni mass tourismidha. Mass tourismii kanarratti sagantaalee piroojeektii gurguddootu jira jechaadha. Isaan kunis athletics field kan atleetonni biyya alaarraa dhufanii itti boqotan, dhufanii asirratti shaakala godhan, akkasumas horse racing naannoo wancii, naannoo dandii fardeen beekamoodha. Isa kanallee dhufanii dorgommii fardeen achirratti godhamu. Golf course
golfii jechuun qillee isaan kan qillee ammayyaawaa ta'een inni kunis bakka baay'ee bal'aa kan fudhatuu fi achirratti illee turistoonni dhufanii kan fayyadamanidha. Food court nyaata aadaa garaagaraa dhufanillee turistoonni hedduu ta'an kan achitti qubatanidha. Namoonni hedduuf kun egaa carraa hojii uumaa naannoo sana baay'ee miidhagsaa, naannoo sana baay'ee bareechaa, naannoodhaaf immoo eegumsa guddaa godha. Dinagdee biyyaas immoo ol kaasuu danda'a. Kana jechaadha sadarkaan fiiziin itti aanee dhufu. Fiiziin isaan jalqabaa warreen inni jedhe infrastructure, social service fi accommodation muraasa jechaadha isaan dura. Yeroo hojii keessan piroojeektii wancii kana haroowwan wancii kana hojjettan kanatti dhibdeen yookaan chaalenjiin isin mudatan jiru? Egaa jechaan achirratti piroojeektii baay'ee guddaadha. Meegaa piroojeektiidha. Ana qofa miti namoota hedduudha kan hojjetu. Caalallee gaheechi keessatti kan taphatan hedduun hin jiraatu. Keessumaa yeroo piroojeekticha jalqabnu akkuma silallee kaasee ture amma wanci baay'ee miidhageera. Daandii gaarii qaba. Wantoonni bakkeewwan itti boqotanillee wantoonni fayyadamanillee turistiidhaafis namumallee piroojeektiidha hojjetuufillee baay'eetu jira jecha. Jalqaba garuu yeroo piroojeektiin kun jalqabu karaa miilaan deemsaa dhukkee keessa deemtee wantoota akkasii ture malee wantoonni haalli mijatan ture jecha. Amma baay'ee sadarkaa namatti tolurra jira. Wantoonni kun chaalenjii turanii kan biraa immoo ani egaa yaadni kun illee haa jiraatu malee almost mana barumsaarraan bahee jooyin godhee namoota gurguddoota keessatti ture doktoroota hedduutu keessatti hirmaachaa ture namoota muuxannoo waggaa dheeraa waggaa 20-30 qabantu achirra ture isaan faana hojjechuun amma tokko chaalenjii ture sana booda garuu isaan kana chaalenjoota kana darbuudhaan piroojeekticha irratti hirmaadheera jechaadha. Maybe asirratti wanti nuti tuqeen darbu piroojeektii kana keessa irratti gaheen koo maalinni kan jedhu kana si kaasuudhaan barbaada. Akkuma sila si kaase jalqabaa kaasee hirmaachuu koorraan kan ka'ee waa'ee yaadrimeedhaan piroojeektii kana jechaan piroojeektuun wanti irratti hojjetamu jalqaba misoomuu kan jedhu ture. Jeneraal waan ta'eef ture malee kun iddoo akkasitti kun hojjetamu wanti jedhu yaadni akkasiin ture jechaadha. Kanaaf konsultaantii MH Injiinaringii fi namoota biroo akkasumas piroojeektii ofiisii wajjin ta'uudhaan yaadrimee piroojeektichaa kaa'uu maaltu hojjetamu akka qabu yookiin konseptii jechaadha. Konseptiin piroojeektii kana maal ta'uu qaba? Kan biraa immoo haala kamiitiin hojjetamuu qaba? Akkuma sirrii kaase naannoo sana kan eege ta'uu qaba. Uummata naannoo sana kan fayyaduu danda'u ta'uu qaba. Galii biyyaafis uummata naannoofis kan fidu ta'uu danda'udha qaba jechaadha. Kanaaf isa kana ta'uudhaaf immoo maal ta'uu qaba? Fakkeenyaaf uummanni naannoo wancii baay'ee kan nama hawwatudha. Kan inni miidhamuu qabu wanta jedhu ture waan ta'eef konseptii kana develop gochuu. Kanaaf namoota biroo wajjin ta'es gaayidlaayinii isaa yookiin qajeelfama piroojeektichaa qindeesseera jechaadha. Namoota biroo wajjin ta'uudhaan maaltu ijaaramuu qaba? Akkamitti ijaaramuu qaba? Kan jedhu. Akkasumas immoo erga maaltu ijaarama jennee immoo eessatti ijaarama? Saayitoota isaan kana filachuu keessatti. Dhumarratti immoo wantoota hojjetaman kana keessatti amma fakkeenyaaf kan argaa jiru kana keessattis bakkeewwan boqonnaa piikniik isaan kana keessattis hojii diizaayiniitiin hojii qorannootiin hojii bakkeewwan allokeet gochuudhaan isaan kanarratti hirmaadheera jechuudha. Chaalenjii dhibdee haala teessuma naannoo sana wal qabatee diizaayinii yeroo gootan si mudate jira? Baay'ee teessumni lafa wancii baay'ee mijataa miti ijaarsaaf gamoowwan akkasiitiif. Tokkoffaa naannoo sun baay'ee kunuunfamuu qaba waan ta'eef kanarratti rakkisa. Naannoo sanarratti gosti biyyoo isaatis waan gamoo biiliin kaappaasitii yookiin gamoo tokko ammatii qabachuudhaaf hin danda'u yeroo baay'ee kan fottoqu kan jijjiirudha. Volkaanoo irraa kan hojjetamedha waan ta'eef volkaanii kaashiidha. Kanaaf luuziidha jechaadha. Kanaaf inni hin qabatu. Isaan kun baay'ee keessumaa karaa keenyallee ta'uu baatu karaa daandii yeroo ijaaramu inni kun baay'ee dhiibbaa guddaa ture jechaadha. Garuu egaa inni kunis akkuma silasii kaase gaayidlaayiniidhaan waan maal tokkamee waan akkamitti hojjetamuu qaba kan jedhuuf piroojeektiin hojjetamu naannoo sana wajjin waan deemu ta'uudha qaba. Kanaaf naannoo sana wajjin maaltu deemuu danda'a kan jedhuun namoonni baay'een irratti hirmaachuudhaan namoonni qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan wanti bakka sanaaf ta'uu danda'u
Ani amma ammaatti kan jiru kan hojjetame jechaadha. Gara fuulduraattis kanneen biroo saaluma kanaatiin deemu haala teessumaatti tokkoffaa bu'aa bahii hedduudha qaba. Digirii hedduudha qaba. Slooppiin isaallee jechaadha amma 70 fi isaa olii irratti. Isaan kanarratti waa ijaaruu yaaduun illee baay'ee ulfaata. Kanaaf bakka sana mijeessuu barbaachisaa. Yookiin immoo bakka amma ta'ellee bakka filatamaa jettullee tokkoon keessa deemanii ilaaluu gaafa ta'e jechaadha. Dhimma piroojeektii kabiroo hojjetan jira? Egaa nama piroojeektiiwwan kanneen biroo hedduu irratti keessumaa community serviceedha. Jechaan akka dhuunfaatti piroojeektiiwwan hojjedhu baay'eedha. Isaan kun maamiltoota mataa kootii kan qabu kan hojjedhu hedduudha. Isaan dabalataan garuu piroojeektiiwwan akka tola ooltummaatti yookiin akka community serviceetti keessumaa magaalaa Walisoo irratti kanneen ijaaraman keessumaa bakka green area paarkiiwwan garaagaraa manneen barumsaa akkasumas illee dhaabbilee amantii isaan kana hedduu irratti hirmaadheera. Isaan kun egaa akka warreen piroojeektiiwwan biroo ani irratti hirmaadhu yookiin maallaqaan waan akkasiin otoo hin taane sappoortii gochuudhaaf yookiin deeggarsaaf isaan kana irratti hirmaadheera. Akkasumas akkuma isin jedhe konsaltaantii wajjin ta'uudhaan immoo piroojeektiiwwan gurguddoo gamoowwan hedduu amma G+20, G+30 isaan kana appaartimentoota akkasumas isteediyamoota illee isaan kana hedduu irratti hirmaadheera. Magaalaa Walisoo keessatti mana barumsa Dajjaasmaach Geerasootii kan jedhamu jira. Inni kun mana barumsa waggaa 50 fi isaa ol turedha. Manni barumsichi baay'ee kan jigjigee turedha. Isa kana haaromsuu qaba waan jedhamu biiroo barnootaa magaalichaatiin kan kaawwamee ture. Kanaaf isaan immoo sappoortii yookiin akkanaan deeggaruuf na gaafatanii turanii isa kanarratti isaan deeggareera. Diizaayinii guutuutti gochuudhaan arkiteektoota dargaggoota akka qotaan magaalaa Walisoo jiran isaan kana walitti qindeessineet wantoota achi keessatti jiran baay'ee isaanii akka haaraatti jechaadha. Administration building, laabiraatoorii, akka isteediyeemii wantoota kana kan hojjenne. Dabalataanis immoo Liiban Paarkii kan jedhamu jira. Magaalaa Walisoo daandii qarqara bakka dheeraadha jechaadha. 1.2 kiiloomeetirii fi isaa ol kan ta'u. Inni kun bulchiinsa magaalaa Walisoo fi kan akkasumas immoo kan kaampaasii Walisoo, Amboo Yuunivarsiitii kaampaasii Walisoo waliin ta'uudhaan kan hojjetaman jechaadha. Akkasumas waldaa Pirootestaantii garaagaraa fi akkasumas mana amantaa Ortodoksii isaan kana irratti hirmaadheera. Maybe specifically isaan kana kaa'uun isaanii xiqqoo hintinidha. Isteediyeemoota 3 irratti hirmaadheera. Isteediyeemoota gurguddoo 3 irratti. Amma gara fuulduraatti gara hojiitti deemamaa jira. Isa kan image engineering wajjin ta'uudhaan kan hojjedhe. Isteediyeemii baay'ee isaa image engineeringidha kan hojjetu biyya kana keessatti. Gara fuulduraatti kaayyoo maal qabdu? Maal hojjechuu barbaaddu? Gara fuulduraatti excellence uumuun barbaadu. Keessumaa ogummaa kana keessatti gahumsa ogummaa namoota naannoo injiinaringii fi naannoo arkitekcharii kan jiran keessattis gahumsa guddaan uumuu barbaada. Namoonni immoo asirra jiran kun itti gaafatamummaan ni jira waan ta'eef wantoonni hojjetaman hundumtuu qulqullinaan hojjetamuu akka qaban. Keessumaa gamoowwan amma jiran wantoonni ija nama jallisan hedduutu jiru waan ta'eef isaan kun ogummaa sana salphinaan rabsiisu. Dhaabbata kanaan akka sadarkaa biyyaattis akka sadarkaa idil addunyaatti illee wanta guddaa ogummaa kan sirriitti shaakaluudha kan inni barbaadu jechaadha. Ani yeroo baay'ee keessumaa akka sabaattis immoo maalini ogummaan kun haala ta'uun otoo deeme kanaan caalatti ogummaaf beekumsaan otoo deeme wanta jedhu qaba. Kanaaf hiriyoota qofaanis wantoonni baay'een irratti mari'achaa jira. Keessumaa injiinaringii fi arkitekcharii irratti wanta baay'ee hojjechuu qabna jedheetan kan hin yaadu. Kanaaf beekumsaa fi gahumsa uumuu irratti isa kanarratti hojjechuu barbaada. Tole. Namoota galateeffachuu barbaadan akkasumas immoo ergaa dargaggootaaf qabdan. Jalqaba irratti Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Sadarkaa namarra jiru kanarratti kan naan ga'e isa dubbachuudhaaf isa guddaan galateeffadha. Taansii haadha qofa baakoo jalqaba sadarkaa tokkoffaa irratti kan na barsiise hoomruum tiicherii koo kan turte haadha kooti.
ishiin bu'uura naataati jecha. Sana booda immoo abbaan koo guyyaa guyyaadhaan gorsa faayidaa barumsaa faayidaa waaqayyoo sodaachuu isaan kana na barsiisuudhaan immoo akkan ijaaramu kan na godhe abbaa kootii isaan galateeffachuun barbaada. Egaa sila waa'ee piroojeektii Wancillee haasaa turre namoonni akkasitti asitti illee hirmaadhu carraanaaf kennan jiru. Piroojeektichi egaa anaaf baay'ee adda. Sababni isaa tokkoffaa achirratti akka hojjetamu baay'een barbaadan ture. Ofii kootiif immoo keessa galee carraa argadhee hojjechuun anaaf waan guddaa ture jecha. Isa kanarratti kan inni akka hirmaadhu godhan sila kan hin kaase Dooktar Taaddasaa Ganaa Lalisee Dhugaa isaan kan baay'een galateeffachuu barbaada. Isaan wajjin ta'e immoo kan inni hojjete Dooktar Massalaa Ilee isaan kun karaa ogummaatiinis hedduu na qaraniiru. Isaan baay'een galateeffachuu barbaada. Barsiisota koondas baay'een galateeffachuu barbaada. Piroojeektii ofiisiin kan Wancii dandeen jira. Piroojeektii ofiisii sana keessa obbo Dhaabaa Jinfiinsaa fi akkasumas immoo Injiinar Biraanuu isaan kanas guddaan galateeffachuu barbaada. Taansee dhumarratti kan na gaafatte egaa dargaggootaaf dhaamsa qabudha. Dargaggootaaf dhaamsi nan qabu egaa hundumtuu abjuun qaba, mul'atan qaba. Mul'ata kanaan sun tokkoon mul'anni kun hin dhugoomaa yookiin daftee ittiin milkoofte jechuu miti. Mul'ata qabda. Mul'ata sana garuu bira gahuudhaaf halkan baay'ee akkasitti taa'aa buluu si barbaachisa. Yeroo baay'ee itti miidhamuu dandeessa, itti arrabsamuu dandeessa, faana tuffatamuu dandeessa. Mul'ata keessana wajjin jechaadha. Garuu dargaggoonni mul'ata of course hin qabaatu jedhee yaada mul'ata qabaachuu qabu. Mul'ata isaanii sana immoo adda baasanii beekuudha qabu. Maal inni mul'anni koo kan jedhu kan underline godhanii jala sararanii kana kaayyoon koo kan jedhu kan adda baasuu qabu. Egaa wanta garaagaraa jira waan ta'eef jalqaba tokko qabatanii achiin taansee wanta biraa qabatanii otoo hin taane tokkumatti cichoomanii amma dhumaatti dhaabbatanii isa sanaan garuu namni deeme amma dhumaatti wanti hin milkoofneef hin jiru jedheetan yaada. Kanaaf mul'ata qabaachuudha, mul'ata ofii adda baafachuudha. Isaaf immoo amma dhumaatti dhaabachuudha jechaadha. Wanti chaalenjiin hedduun yoo jiraate isa kanadha kan inni gorsanii dabarsuu barbaadu. Ijoollee ola deeman kun namoonni arkitektii ta'uu barbaadan, dargaggoonni arkitektii ta'uu barbaadan maal xiyyeeffachuu qabu? Akka nuuf qopheessuu qabu? Ani dargaggoota baay'ee gara keessumaa fedhii kanaa fi dandeettii kanaa kan qaban gara arkitekcharii jooyin akka godhan kan isaan jajjabeessu. Warra jooyin godhanis immoo haala gaariitiin akkamittiin mana barumsaatii ga'umsa haala qabuun ba'uu danda'u. Itti aansee immoo haala gaariitiin ga'umsa haala qabuun akkamitti hojjechuu danda'u kan jedhudha. Namni ergaa kana dhaga'u yoo jiraate keessumaa barattoonni barumsa gadiirra jiraatan fedhii kanaan qabu yoo ta'e baay'ee ogummaan kun ana baay'ee interest na godha. Namoonni baay'een as keessa jiranis kan interest ta'anidha jechuudha. Amma illee hedduu nama dadhabsiisu, amma illee guyyaa hedduu akkasitti si bulchu baay'ee nama hawwata. Dura hin dadhabdaa halkan hedduu isteediyeemii siin jechaa ture halkan hedduu teessee hojjetta jechuudha. Garuu dhumarratti kan ati gammaddu, dhumarratti firii isaa argitee kan gammaddu jechuudha. Kanaaf chaalenjii hedduu qabaachuu danda'u. Keessumaa namoonni eebbifamanii ba'an barattoonni kanaaf kanaan duubatti akka hin deemne jaalala isaan qabu taanaan, fedhii isaan qabu taanaan, mul'ata isaan qabu taanaan yeroon isaa turuu danda'a garuu dhumarratti milkaa'uun isaanii hin oolu jechuudha. Kanaaf immoo ani kan na gargaare maal inni egaa fakkeenyaaf waa'ee riisarchii kootii dura sii kaaseera sadarkaa irra jiru kana kan godhe piroojeektii kana. Piroojeektii kana irratti garuu eenyumtuu kaka'umsaa hin jedhina kan ofii kootii irratti hirmaachuu barbaade jechaadha. Kanaaf community services dura siin jechaatan ture maallaqa barbaadu qofa otoo hin taane akkasumaan hojjechuu, paashinii ofiitii hojjechuu yookiin kaka'umsa keessa kijaa jiru qofa hojjechuus ni gaafata jechaadha. Sanaan gara milkaa'inaatti deemuu dandeessa. Galatooma. Galatooma.